Hacaaluun caalee argamee akkamitti badhaafamuudha baadha. Erga baay'eedha. Yertuu ofirraa eegu malee irraa waan eegan. Dorgommiin kun shiraan kan guutameedha. Oromoo karaa, Oromoo garaa. Jawhar Mugaleera kan gammachiisu. Ashama akka hordoftoota kiyya bakka artanii nagee keenya sinaa qabu jechaarras viidiyoo biraatti walitti deemnee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammaddan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanal kanaaf harataa ta'uu jiraattan subscribe gochuun dagatinaa mallattoo notification tuqaan isin jechuu barbaada. Yaada yoo qabaattan comment barreessa. Namoonni viidiyoo fanii ta'eef waan irratti dubbatamu naaf erguu barbaadan viidiyoo nama barsiisu naaf erguu barbaadan karaa social media kana naaf erguu dandeessu. Qabiyyeen viidiyoo keenyaarraa viidiyoo nama gammachiisu nama bohaarsuu fi viidiyoo nama aarsus yookiin nama gaddisiisus ni jiru. Tokko waan Lezaa Award. Lezaa Award irratti maaltu ta'e eenyufaatu filatamee wanti filannoon sun sirrii turame dorgommiin sun sirrii turame waan jedhu walii wajjin ilaalla. Dhuma viidiyoo keenyaatti nafaana tura. Jaarsa walaloo qashtii dhiyeessu kana dhaggeeffadha. Sikadhanne rabbi nu baasi ka'u. Haa kadhannu rabbii qabeenya qabu akka isaa namni jabeenya qabu. Tokko eeggale masaraan kiyya qabsoon abbaa qabam qabsaati. Warri addaa bara hiyyeessaati. Gada wajjuu sirki qilleensaati. Halkan deeman akka bineensaati. Oromiyaa biyya odaa gaaddisaa akka fedhe rabbi riskii nyaachisaa madaabaraan fidaa matoo daasisaa Jawhar Mugaleera kan gammachiisu umurii isaallee rabbi nu waa tursiisu galmaan gammalee kan nama dhiisu dharaaf dhugaan walqixa taateetti amma dhugaan bilisa baateetti warri dharaa muluun hin naateetti. Dhugaa jaarsa umurii dheeraadhaa keessi sammuu keessaa qaalii keessaa shamaddaddee walaloo nu dhiyeessu kana walaloo baay'ee bareedaa baay'ee ergaa qabudha baay'ee namatti tola. Viidiyoon keenya waa'ee Jawaarii waa'ee Hacaaluu waa'ee Lezaa Awarditti baay'ata. Wallahi wabillahi mangisti dah curi nama jasan jet. Namni obati kabata sera mana ida sera umrame ba. Kuni wae garati je gadar shit. Wae garati je agak tukana. Oromo mega bos, Oromo mega. Mega Oromo. Sadi. Lama sama. La. Ha. Ya Rabbi narador ki Oromo kara, Oromo gara. Nanti apa pula nama tahu? Oromo karaaf Oromo gara. Kun Korneel Gammachuu ayyaana hidhaadhaa baanitti kan isaan Jawaarii wajjin wal argan. Viidiyoo hedduu baay'ee natti tole. Akka hidhaadhaa beelan Jawaar bira dhaqee. Yeroo akkasii kun hedduu nama tola ergaa guddaa qaba. Jaalalli isaanii kun hedduu namatti tola. Bakka akkasii kun tokkummaa jabeessaa walii wajjin jirra waan jedhan fakkaata. Dambaanuun tokkummaa jaalala ibsa viidiyoo kan ergaa guddaa mataa isaatii qaba. Suusaanaa isaanii sochii isaanii irraa wal barbaaduun isaanii wal bira dhaquun isaaniiyyuu baay'ee waan namatti toludha. Keessi wal barbaaduun isaanii akka hidhaadhaa bahaniin rabbiin malee hidhaatti isaan deebisin jennaan damma isaaniiti. Viidiyoon keenya ittaanuu dhimma Lezaa Awardidha. Lezaa Award akkuma beekamu weebsaayitiidhaanii liinkiidhaanii SMS'dhaan baay'ee dorgomsiisaa turanii. Albeemiidhaan Hacaaluu Hundeessaatii siingiliidhaan Galaanaa Gaaromsaa keessa galchanii turanii. Akkuma beekamu guyyaa guyyaan hordofaa ture weebsaayitii isaanii irratti kan albeemiidhaan dorgomaa ture Hacaaluu Hundeessaatii kan siingiliidhaan dorgomaa ture immoo Galaanaa Gaaromsaati jechuudha. Qulqullina qabamoo dhugaa irratti kan hundaa'amu waan jiru waliin ilaalla. Kan mormii kaasee namooti baay'ee aaranii sooshaal miidiyaa irratti barreessaa jiran dhimma Lezaa Awardidha. Award kan albeemiidhaan dursaa ture Hacaaluu Hundeessaatii kan badhaafame immoo Daawit Tsigeeti jechuudha.
awwaard waan taane waan qushashaa waan dalagaa gadheedha kan inni hojjetee jiru. Maaliif waan dhoqataa hin qabne waan Hacaalumarraa jiru waan tani dorgomee injifataa jirudha. Kan inni tokkoffaarra kan ture kan marraa ture isadha. Online kan dorgomee moo isa kan badhaafamu nama biraati. Kana jechuun maani tuffii isaan nuuf qaban yaadaniitu kana hunduma kan isaan godhanii daldala mataa isaaniitiif yookiin qophii isaanii kan akka inni guddatee nama bira ga'uuf yookiin qophii isaanii kan guddisuufitu itti makanii jechuudha. Malee jaallatanii ni miti yookiin sirba Hacaaluu jaallate yookiin Hacaaluu jaallatanii miti kan isaan itti geeshanii. Akkasumas immoo Galaanaas singiliidhaan keessa buusanii turan innis illee dorgom tokkoffaarra ture garuu kan nyaata nama biraadha sirba singiliidhaan sirba qeenxeedhaan jechuudha. Sana namoota baay'ee komii isaanii ibsachaa turan isaan keessaa Meeskii Mengee dorgommii albeema waggaa kanaa Kalleezaa Awwaard irratti dorgomaa turan keessaa albeemii Hacaaluu Hundeessaa inni xumuraa maal mallisaa kan jedhu dorgommiif dhiyaate sagalee sooshaal miidiyaa irratti kennamaa ture dursaa turuun garuu jarri albeemii injifate kana Daawit Tsigeetii jedhaniiru. Dorgommiin kun shiraan kan guutameedha tuffii isaan nuuf qabanis gochaan agarsiisaniiru. Onnee miliyoonotaa keessatti Haceen bara baraan injifataadha. Waan qushasha waan hin taane hojjetanii jechuudha. Qaba bootii godhaadhamee Hacaaluun bootii godhee parsantii guddaadhaan Hacaaluun albeeminaan dursee ture. Ituu dursu wantichi mujalqabumaa keessa sirriinatti hin fakkaatu weebsaayitichumtu yoo jechuudha. Har'a ituu guyyaan cheekii gochaa turan akka kiyyatti. Ituu Hacaaluun dursuu galgalma tokko keetu wal qayre. Daawit Tsigeef Hacaaluun jechuudha. Waan isaan achirratti ediitii godhan ta'ee haakii godhan ta'ee ofii wal jijjiiran ta'e namaan garuu Daawit Tsigee tokkoffaarra godhanii deebiin ammas guyyaa galgala saamuu deebisanii Hacaaluu tokkoffaarra godhan deebisanii jechuudha. Namoota ammas itti yaanitti girisaniitu Hacaaluu dura deebianii bootii gochaa turanii tokkoffaarra ture. Deebiin isa sambisanii immoo SMS godhan. SMS dha ergaa jennaan hundumtuu SMS waliif sheerii godhee xiiqidha. Namni immoo waan Hacaaluu waan Oromoon keessa jiran naan Hacaaluuf lubbuu isaayyuu hin kenna. Kan SMS erguu sooshaal miidiyaa irratti yookiin liinkiidhaan bootii gochuu miti waan barbaade iyyuu godhan uummata Oromoo. Saniif amma isaanii qophii isaanii kan ittiin guddisumaaf siluu keessa gashan malee jaallatanii yookiin yaadanii miti. Maaliif kanaan duras kan Hacaaluu kun dorgommii keessa galee hin beeku kanaan dura. Kalleezaa Awwaard irra waggaa 10 waliin ta'a hundeeffamuunsa. Sirba Hacaaluu takkaa dorgommii sana keessa galee hin beeku. Bara maalan jiraas keessa galee hin beeku. Hamma irraa takka hin beekutti sirbi Kalleezaa Awwaard keessa galee sirba Jamboo Jooteeti. Waggaa lamarraa sadii irraati kan Jamboo Jootee Kalleezaa Awwaard nyaate jechuudha. Sanii ala sirba afaan Oromoo gashanii dorgomsiisan hin beekan. Durumaa kan isaanirraa waa eeguuf osoo hin taane yookiin Kalleezaa Awwaard kun Hacaaluu maxxanaaf miti. Maaliif inni Giraama Awwaard irratti akka addunyaatti dorgommii cimaa keessa galeera. Erga keessa galee moo injifatee ba'uu qabaadha malee Kalleezaa Awwaard koo sibiila wayii waan ta'e itti kennu yookiin birqaatti waan ta'e hojjetanii itti kennu baay'ees beekama. Beekamti isaas immoo Itoophiyaa alatti beekama miti. Hacaaluu yoo ta'e immoo dorgommii Itoophiyaa alatti beekama akka addunyaatti beekamaa keessayyuu galee ture. Maal addunyaa irratti beekamaadha. Garuu erga maqaa isaatiin daldalanii keessa gashanii erga immoo bootii godhee uummanni sagalee kennee Hacaaluun caalee argame akkamitti badhaafamuu dhabaadha. Waan shiraan guutame waan sobaan guutame waan zarmummaadhaan yookiin sanyummaa isaaniitiin guutame jibbiinsa Oromoo fi jibbiinsa aartistii Oromoo qabuun kan inni calaqqisiisu jechuudha. Galaana Gaaromsaa poostii godhee ture yoo argitaniirtu ta'e kuno uummanni Oromoo galatoomaa isin waan qabnuuf injifannee turre ragaan kunootti yoo argitaniirtu ta'e Hacaaluu Hundeessaa parsantii guddaadhaan kan inni caalee ture albeemii jechuudha. Ragaadhaaf kaawwatee ture Galaana Gaaromsaa mataa isaallee. Asittis kun immoo kan isaati Galaana Gaaromsaa erga Hacaaluu tokkoffaa gooneetu Galaanaan nyaachisuu qaba uummatitti yaa'ee kan inni bootii godhee kunoon illee keessin komii isaa maxxansee jira. Maaliif Hacaaluu yoomiyyuu mo'ataadha yoomiyyuu onnee keenya keessa jira. Garuu maqaa isaatiin isaan akkas daldalantu nama aarsa. Maqaa isaatiin sagantaa isaanii bareechatanii beeksifatanii namni waan Hacaaluun keessa jira jedhamu hammam akka inni itti eegu abdiidhaan hammam akka inni sheerii godhe hammam akka inni beeksisu yaaddaniitu. Saniifituu daldala mataa isaaniitiif jechadha kan isaan mitis jalqabu keessa gashan malee. Waan baay'ee nama aarsu waan kushaa. Kana kutu karaa seeraatiin tadeemameeyyuu Kalleezaa Awwaard warri qopheessu yookiin koreen suni adabamuu ni danda'u jechuudha. Maaliif ragaa qabatamaa jira. Weebsaayitiin jira. SMS mataa isaa. Fakkeenyaaf SMS tokko birrii 3 meeqa nyaata? Anuma kayyatti SMS 2 erge. SMS 2 keessa birrii 3 yoo ta'e Oromoo miliyoona 60 dargaggoonni miliyoona 10 yoo ergane gara miliyoona 30 ta'a jechuudha. Yaaddeetu birrii 3 hamma kana birrii ittiin hojjetanii daldalanii maqaa isaatiin birrii saamaniitu achi as deebi'anii dorgommii keessaa yookiin badhaasa keessaa baasuu jechuun maal jechuudha. Artistoota sheeriin godhe illee hin jiran itti kaata fariis sheerii godheera kun onneen Oromoo addunyaa guutuu akka taate
onni Oromoo addunyaa guutuu akka taate atu ni beekta. Onni Oromoo keessatti mo'ataa ta'uun addunyaa guutuu mo'achuudha. Onni Oromoo injifatteetta. Ati yoomiyyuu injifataa keenya si jaalannaa bakka sin madaallettis maqaa keen kaasu. Yartuummoo ofirraa eeguu malee irraa waa hin eegan. Kulli erga baay'eedha. Yartuu ofirraa eeguu malee irraa waan eegan. Dhuguma jira kanarraa waa eeguun nurra hin turre yookiin gaarii miti nuti eeguun nurra hin jiraatu. Garuu maqaa isaatiin akkas yeroo daldalanii beeksifatanii isaan keessa gashanii isaan dura buusanii ittiin hojjetanii maallaqa amma kana sassaabbatanii akkas ikkoomman wanti si beekoo bira ikkoo amma Daawit Tsigeetu nyaate albeemiidhaan sirbi Daawit Tsigees gadheedha yookiin sirbi isaan ta'uu jechaa jiru sirba bareedaadha kan isaas albeemii bareedaa albeemii baay'ee namatti tolu baay'ee dhaggeeffatamuudha. Kan isaa inaafa yookiin waan biraatii miti garuu bootii ta'e ragaadhaan lafa jira bootii ta'e tokkoffaa raga jiraate akkamitti inni lammaffaa inni mo'atame akkamitti isa mo'atame bakka mo'atame bu'eetu kan isa mo'atame badhaasa fudhataadha. Malee kan isaa sirba bareedaa sirba ni singilii badhaafamu sirbichumti iyyuu namnumti iyyuu hin beeku jedhani. Warrumti dhagayyuu dubbatu sirba sana immoo namumti iyyuu hin beeku sirba sana jechuudha. Kanaaf waan hedduu nama aarsudha malee sirbisummaa nyaatee kummaa nyaatee miti. Oromoo saba bal'aa kana dura buusanii sagantaa isaanii beeksifatanii ittiin birrii saamee ittiin birrii cooranii isa yommuu moonii hamma kana bootii goonee itti nam'inee SMS erginee maanne moosisnee kaane yeroo lafa badhaasaatti mo'atamaa ta'ee argamu baay'ee nama aarsaa jechuudha. Kun karaa seera mataa isa danda'ame tuutta deemame iyyuu baay'ee baay'eessan jedha. Walumaa galaa kanuma keenya jabeeffachuu wayyaa amma odaa wal dargitetti yeroo darbe kan keenya ture. Namtumtu wayyaa aadaatiin faayamee bareedanii Oromoo mana urgeessanii kan sagantaa sana bareechanii saba biraas itti dabalanii sabab sallammii hundarraa waamaniiti kan isaan galma sana bareechanii odaa waardi geggeessan kan Boshaatu Tuulamaariyaamiin geggeeffamu jechuudha. Sarreessi komii xiqqoo kaasaa jirtanii waan hundumaaf iyyuu kan keenya jabeeffachuu wayyaa siin jechuun barbaada. Odaa waardii sana yoo jabeeffannee bareedaadha. Isumatu akka addunyaa akka Afrikaatti akka addunyaatti guddisnee waliin yaarsu hunduma akka hirmaachisutti walqixxatti hirmaachisutti isa guddifachuu komee yoo qabaate kana sirreessifachaa deemu wal gorsaa walitti himaa deemu sanuma jabeeffachuu malee keessuma saba kanarraa waa eeguun nurra hin turre jalqabuma dorgommii sana keessa gashuunis hin turre isaanis erga gashan erga moote immoo maa nyaachuu dhabeera malee yaada keenya jechuudha. Saniif kana fakkaataa baay'ee nama aarsaa. Hacaaluu yoomiyyuu mo'ataadha yoomiyyuu injifataadha yoomiyyuu onnee keenya onnee addunyaa maraa keessa jira yoomiyyuu maqaan isaa leellifama. Badhaasa Hacaaluu jaalala uummataa kennaa uummataa qaba. Wanti guddaa immoo saba biratti saba qabaachuu jaalala qabaachuudha. Gootummaas qaba. Saniif kanaaf homaa miti. Boriimaaf iyyuu leezaa waardiin yeroo mattaanuuf iyyuu fudhatama akka hin qabne bara. Hin qabaatus immoo fudhatama. Bifa kamiin fudhatama qabaachuu hin danda'u. Maaliif ekkeesiin doggora waan saba irratti hundaa'e waan zarummaa yookiin sanyummaa irratti hundaa'e tokkoon gara fuulduraatti lafa ga'uun qabu jechuudha. Naafi waggaa lama keessa sadiin geggeessan natti fakkaata. Yeroo sattis fudhatama waan argatu natti fakkaatu. Hundumaaf viidiyoon siif kaa'e kana fakkaata akkatti bohaarta akkatti gammadda abdii guddaan sirra qaba. Namoonni hagammaatti subscribe godhaa daawwachaa jirtan subscribe godhaan isin jechuu barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhatti deemnutti nagaan.